abbaa gammachuu namni hin beekne jirtani abbaa gammachuu jechuun jalqaba sosiritti mul'isin abbaa gammachuu jechuun maali? Comment irra barreessa. Isa kana dhiisee hanga akkana isin mul'isuuf kana dhiisee abbaa gammachuu jechuun maal akka ta'e comment irra barreessaa isiniin jedha. Comment keessan takka takkaan dubbisa waan ta'eef maatiin achi naa eeganii jiran jechuudha. Seenaa kana namni qabda yoo jiraatanii isa kana mataa shamaraa jennee mataa intalaa jennee akkasi dhayaatti taphataa ture. Ni yaadattani laata? Mee keessattuu tapha akkasii san taphataa ture isiniin jedha. Irraanaa dhufee jira jechuudha. Namoonni barbaadanii isiniin erga isiniin jedha namoonni naannoo kana jirtan jechuudha kinooti sukkaaraa fi buna jechuudha. Qaara jira, ajaaksa jira, saamuna jira, wanti hundi isaa akkasumatti jira jechuudha. Muuzii ta'ee goommana ta'ee inni biraa immoo aadaa surprise isin qaba jechuudha. Maashaallaadha. Asbiratti qoriin jechuudha akka aadaa Oromooti jechuudha. Naannoo akkamittooyyuu qoriin kabajaa qabdi. Qoriin akka qallaaletti hin banamtu waan ta'eef bani agajettanitti hin banu jechuudha. Bani zulaabani jedhaa hin banu jechuudha. Qoriin kun maal akka ta'e maaltu akka keessa jiru argachuu qabdan jechuudha. Hawaasadii tokkoffaan micciirraa yookaan cuukkoo dhadhaadhaa fi marmaree maaltu akka keessa jiru hima. Qorii kana keessa illee koomentii barreessa. Qorii kana keessatti namni argate badhaasa qaba. Yoo kamuu dhabamuu hin qabne aana jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuni jala tabtoota kabajamtoota uummata Oromoo. Zira jirtu bakka jirtan nagaa kabajaa keessan biraan jiraatu. Amantiin kutaanaa saawwadaan qodiin kan dhiiraa fi kan intalaallee kan biyya keessa kan biyya alaallee kan kaabaa kan kibbaallee hundi keessanii nagahaa fi kabajaan ani isin qaba isin biraa jiraatu isiniin jecha zulaan maal qabattee dhufte yoo jettan ijoolleen biyya keessa hin jirre kan dhiiraallee ta'e kan intalaallee ta'e kan biyya ormaa jirtan jechuudha hundi keessanuu. Wanta isin dhuga biyya keenya irraa baatanii yookaan argachuun carraan argachuu baay'ee dhiphaa ta'e jechuudha. Argachuun ni dandeettan garuu carraan argachuu baay'ee dhiphaa ta'e qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Viidiyoo kee kan hanga xumuraatti subscribe, like, share gochaa akka ittiin bohaartan abdii guddaa isinirraa qaba isin jecha viidiyoo kee yeroo baay'ee lallamaa hin jiru waan ta'eef akka sirriitti lallamuu fi laayikii tuqaa isin jedha. Kana ammoo kabajaa guddaa kabajaadhaan isin gaafadha isiniin jedha. Akkasuma immoo yoo har'allee maal qabattee dhufte zulaa yoo jettanii waan ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee jira isiniin jedha. Midhaan kunniin yeroo baay'ee hin beektanii maatiin kiyya gimmaashni asii gimmaashni baadiyyaadha. Kanaaf isiniin jedhu warri dhaladhee fasaa ta'u malee warri itti heerumee baadiyyaa kojii jechuudha. Kojii namni hin beekne jirtanii fakkeenyaaf ijoolleen gara Arsii Bahaa jechuudha. Arsii Bahaa boqojii jedhamti. Boqojii namni hin beekne jiraachuu maltanii garuu naannoofni Arsii Bahaa immoo hin wallaaltan jedhee hin yaaddu. Asallaa xiqqoo gadi jechuudha. Boqojii jechuudha. Ijoolleen naannoo sanii meeshaa namni bitachuu barbaadan biyya teessa waan ta'eefanii bitadhaa isiniin jedha. Qallannuyyuu gara dhimma itti dhufeetti yoo darbarru akkuma isin argitan kana maashaallaadha. Achi sa'aatii kana wanti kunniin gahee jira jechuudha. Inni kun maal yoo jettanii abbaa gammachuu. Abbaa gammachuu namni hin beekne jirtani abbaa gammachuu jechuun jalqaba sosiritti mul'isin abbaa gammachuu jechuun maali? Comment irra barreessa. Isa kana dhiisee hanga akkana isin mul'isuuf kana dhiisee abbaa gammachuu jechuun maal akka ta'e comment irra barreessaa isiniin jedha. Comment keessan takka takkaan dubbisa waan ta'eef yeroo baay'ee comment baay'ee in barreessitanii comment barreessaa. Kun maal akka ta'e abbaa gammachuutiin kun abbaan gammachuu maal akka ta'e ammoo comment jalatti barreessuun irraanfatinaa isiniin jedha. Itti aansee boqqollaa hedduu bareedaa ta'e argitanii boqqollaa bareedaa midhaagaa ta'e jechuudha. Haala kanaan maatiin achi naa eeganii jiran jechuudha. Gahee jira waan ta'eef achi naa eeganii boqqollaa akkana bareedu kana jechuudha argitanii. Yeroo xixiqqoo jechaadha. Seenaa kana namni qabda yoo jiraatanii isa kana mataa shamaraa jennee mataa intalaa jennee akkasi dhayaatti taphataa ture. Ni yaadattani laata? Mee keessattuu tapha akkasii san taphataa ture isiniin jedha. Mataa isaa kan argitanii mataa intalaa jennee baay'ee bareedaa jiidhaan isaa suni mataa intalaa jennee akkasittiin taphataa ture jechuudha. Walumaa galatti gara boqqollaa kennaa deebine boqqollaa jiidhaa jechuudha. Argitanii boqqollaa jiidhaa wadduufillee ta'u mijatu akkasuma bilcheessuufillee mijatu jechuudha. Akkana jira isaallee distii guuranii hin bilcheessan hin yaadatanii hin beektan yoo ta'e jechuudha. Inshallah yoo danda'e akkaataa kanniin hundattuyyuu isinii fida isiniin jedha. Boqqollaa waan qabuuf amma yoo danda'e haga torbee tokkollee isinii fiduu hin danda'a jechuudha tartiibumaanii. Walumaa galatti boqqollaa akkana bareedu kana jechuudha kinooti.
naa erganii maatii irraa naa dhufee jira jechuudha. Namoonni barbaadanii isiniin erga isiniin jedha namoonni naannoo kana jirtanii namoonni nyaachuu barbaadan na biratti ni argattan isiniin jedha zamana kana waan qabuuf jecha kinuuti. Irraa illee nyaannee jirra garuuyyuu yaa'u ka hordoftoonni arguu qaban ka jedhu qabadhee isinii dhufe jechuudha. Warroonni nyaachuu irraa fagoo jirtan nyaachuu carraa nyaachuu dhibbaa isinitti ta'e illee akkanuma ittiin bu'aaraa isiniin jedha kinuuti boqqolloo akkana bareeduu fi maashaallah ta'e kana jechuudha. Achi gahaa amma immoo abbaa gammachuu baala akka ta'e beektanii warri hin beekne illee warri beektan illee abbaa gammachuu dinnichaadha jechuudha. Dinnicha akkam bareedaa ta'e jechuudha argitanii. Raadiyaa hojii irra naa dhufe jechuudha. As laala dinnicha hedduu bareedaa ta'e kana achirraa naa dhufe isiniin jedha kinooti. As laala kinooti dinnicha baay'ee bareedaa ta'e kanuu dinnicha akkamitti gurguddatu laala. Achi naa dhufe isiniin jedha sirriin mi'aaya maashaallaadha. Maatii jechi naa fidanii dhufan isiniin jedha. Wallahi rabbi isaan irraa haa jaalatu. Warri maatii akkana qabdanii ittiin boona akkasiin jira akkana kanatti warroonni hin qabne ammoo warri ganaa godhatan rabbi isin haa kennu isin jedha haadha akkana kana rabbi isin haa kennu. Isaaniif illee du'aa godhaa jaalalli keessan itti haafufuu jidduu keessan hamtuun hin seenin jedhaati du'aa hin kadhaa isin jedha. Ittaansii ammallee bunaa fi sukkaara jechuudha kun argaatan kana kinooti jechuudha. Inni kunniin jechuudha kinooti argitanii sukkaaraa fi buna jechuudha. Inni kunniin akkuma isin argitan kana wallahi waan isin ajaa'ibe jechuudha. Gadhaantee ajaaksiin hin hafu bira yeroo marayyuu jechuudha. Ajaaksii jettamu as keessa viidiyoo kan amma isin haa waraabuu malee meeshaan kan dhufe eeggadda jechuudha. Kaleessa jidduu oolamee jira. Yeroo san keessatti itti fayyadamaa goommanatu jira, muuzii jira, akkasuma immoo kinoo wanti jira yeroo bitanii shunkurtii jira, kaarootii jira, qaara jira, ajaaksii jira, saamuna jira. Wanti hundi isaa akkasumatti jira jechuudha. Muuzii ta'ee goommana ta'ee inni biraa ammoo aadaa surprise isin qaba jechuudha. Maashaallaadha. As biratti jechuudha akka aadaa Oromooti jechuudha. Naannoo akkamittuuyyuu qoriin kabajaa qabdi. Qoriin akka qallaaleetti hin banamtu waan ta'eef bani aga jettanitti hin banu jechuudha. Bani zulaabani jedhaa hin banu jechuudha. Qoriin kun maal akka ta'e maaltu akka keessa jiru argachuu qabdan jechuudha. Hawaasadii tokkoffaan micciirraa yookaan cuukkoo dhadhaadhaa fi marmaree maaltu akka keessa jiru hima. Qorii kana keessa illee koomentii barreessa. Qorii kana keessatti namni argate badhaasa qaba. Qorii kana hin banu inni yeroo kamuu dhabamuu hin qabne aanan jechuudha. Kan yeroo kamuu dhabamuu hin qabne aanan jechuudha. Aanan jookitti isin haa mul'isu malee aanan amma jookitti isin haa fidu malee yeroo kamuu jaarkaan itti naa dhufa. Jaarkaan dhufa sababni isaa ka fidu nama dhiiraati waan ta'eef abbaa kiyyatti dhufe jechuudha. Abbaa jaarsa kiyyaa jechuudha. Abbaan jaarsa kiyyaa jechuudha. Abbaa kiyyaa isaantu dhufe jechuudha. Yoo qodaa itti kennan jechuudha. Qodaa yoo itti kennanii qodaan hin shafama waan ta'eef harkaa jiga namni dhiiraa akkaataa qabiinsaa baay'ee hin danda'u hin beektanii namni kamiyyuu warri dhiiraallee hin beektanii warri dubartiillee hin beektanii sababa sana jecha boqojjiirraa haga asii dhufutti karaa hedduu ce'anii waan dhufanii jecha sababa sana jecha jaarkaan itti naa ergan jaarkaan liitira 5 itti naa ergan aanan bunaallee biraa hin dhabamu inni sunillee dirqama waan ta'eef akkas isin jedha aanan bunaa Ailanditti ka dhugama immoo jaarkaan liitira 5 akkasin nu dhufa jechuudha. Isa kana warri argatanii warri hin arganillee koomentii keessan hin laala isin jedha. Itti aansee qoriidha qorii yeroo kamuu qoriin hin dhabamtu biraa isin jedha. Qoriin dhabamtullee kidaanidhaan dhufa wanni kun maalidha. Waa argitanii hin banne ani isiniif jecha haga ammaa qabadhee taa'e wallahi isiniif jecha haga ammaa nama nyaachuu orgee jechuudha. Isiniif qabadhee taa'e jechuudha. Hin nyaanna osoo jedhan nyaachuu orgee isiniif qabadhee taa'aaraa jechuudha. Hordoftoota kiyya akkuma isin argitan kana isiniif jecha qabadhee taa'aaraa jechuudha. Osoo hin nyaanna naan jedhanii na rakkisanii qabadhee isiniif taa'aa jira jechuudha. Inni kun kino akkuma isin argitan kana marmareedha. Inni yeroo kamuu bira dhabamuu hin qabne jechuudha. Engadda yeroo waa'ee qibaatii chaamboo daa'ima bita san irratti isin himee ture dhadhaan nuusuun asii hin argamu. Dhadhaan nuusuu waan argachuu hin dandeenye sababa saniif qibaatii rifeensaa dibaafii jedhee yeroo baay'ee daa'imman jechuudha. Daa'imni araasii yoo dhadhaa hin argatin iji isaa dadhabaa dhufa hin beektanii kana akkasuma immoo kinooti dhadhaadha jechuudha. Haguma dhufetti jechuudha argitanii isa kana asirraa fuudhee daa'ima irraa dibee jechuudha.
argitanii dhadhaan ibsuu ta'e dhadhaa manaa jechuudha. Argitanii haala kanaanii naa ergameera jechuudha. Dhadhaallee maashaallaadha. Warroonni dhadhaa barbaadan jechuudha. Dhadhaa Itoophiyaadha akka isin dhufu barbaadan akkasuma marmaree barbaadan cuukkoo yookaan micciirraa barbaadan nama asii achi dhufaa jiru yoo qabaatan jechuudha. Hanga Addis Ababa deemeetti isin hin kenna jechuudha. Biyya barbaadan irraa jechuudha Jimma jiraatanii biyya feetan irraa jechuudha. Maatii dhufaa jiru yookaan fira keessan goddanyoota keessan gara Itoophiyaa dhufanii achi deebi'an yoo jiraatanii bichisiifachuu dandeettan jechuudha. Inni jalqabaa dhadhaadha, micciirraadha, cuukkoodha waan kanneen sadii barbaree ta'ee bassoo ta'ee wanta kaa'u kanneen hunda waan wal qabate jechuudha. Bichisiifachuu hin dandeettan isin jedha akka gaariitti isiniif bita isiniin jedha. Akkana fakkaata jechuudha. Sarpiraayiziin hadhaan isin qabadhee dhufe viidiyoo kana saabskiraayib, laayik, sheer gocha hanga xumuraa ilaalaa isin jedha. Nagaatti waraabuna.